Akkam jirtu barattoota, har'a immoo Gilgaala 5.1 walitti deebinee jirra. Gaaffiin tokkoffaa iskweerii dheerinni roga isaa seentimeetira 5 ta'e fakkeessi. Roga isaa seentimeetira 1 addaan qoqqoodi. Keessa isaa baay'inni iskweerota dheerinni roga seentimeetirii 1 ta'e meeqatu jira jedha. Jalqaba dheerinni roga isaa seentimeetirii 5 kan ta'e iskweerii fakkeessinaa jechuudha. Iskweerii dheerinni roga isaa seentimeetirii 5 ta'e fakkeessina jalqaba. Iskweeriin karaa tokko seentimeetira 5 jedhameera taanaan karaa hundasaa dheerinni isaa wal qixadha waan ta'eef seentimeetirii 5 goona jechuudha. Rogoonni iskweerii hundi isaanii wal qixa waan ta'aniif. Kanatti iskweerii erga kaasneen booda kun karaa hundasaa seentimeetirii 5 jechuudha. Rogoota keessa isaatti immoo maal nuun jedhee roga isaa seentimeetirii 1 addaan qoqqoodi jedha. Seentimeetirii 1 jechuun kun seentimeetirii 5 as keessaa seentimeetirii 1 jechuun kanadha jechuudha. Isheen kun seentimeetirii 1dha. Isheen kun akka kanatti seentimeetirii 1dha jechuudha. Akka kanatti qoqqoodu. Kana jechuun maal jechuudha karaa biraa kun seentimeetirii 5 taanaan bakka 5tti qoodnaa jechuudha. Seentimeetirii 1 waan jedheef akka kanatti bakka 1tti qoodna. Akka kana goone erga qoqqoodneen booda ammas dalgeessaas akkasuma seentimeetirii 5 waan ta'eef bakka 5tti qoodna isas akka kana goonaa jechuudha. Kana goone hojjenna. Amma maal nu gaafate keessa isaa baay'inni iskweerota dheerinni rogaa seentimeetira 1 ta'e meeqatu jira jedha. Kanaafiyyuu tokkoon tokkoo isaanii lakkoofna jechuudha. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Kanaafiyyuu 25tu jira jechuudha. 25tu jira. Kanaafiyyuu wanti kun 25 seentimeetira iskweeriidha jedhama. Karaa biraa wanta akka kanaa hojjechuudhaaf bal'ina iskweerii hojjechuu yoo barbaanne bal'inni iskweerii maalidha? Bal'ina iskweerii A yoo jenne bal'inni iskweerii roga karaa tokkoosaa baay'isuu roga isa karaa tokkoosaadha. Rogni lamaan isaa immoo wal qixadha waan ta'eef roga isaa jenne yoo fudhanne isaa baay'isuu isaa ta'a. Isaa baay'isuu isaa jechuun immoo isaa iskweerii jechuudha. Kanaafiyyuu bal'ina iskweerii akka kanatti hojjechuu dandeenya. Isaa iskweeriidhaan yoo jenne amma fakkeenyaaf asitti isaa 5 jennee fudhachuu dandeenya. Bal'ina iskweerii kana 5 iskweerii ta'a jechuudha. 5 iskweeriin immoo meeqadha? 5 baay'isuu 5 jechuudha. 5 baay'isuu 5 immoo meeqa? 25 ta'a jechuudha. Akka kanatti hojjechuu dandeenya. Gaaffiin lamaffaan iskweerii dheerinni roga isaa yuunitii 6 ta'e dabtara herregaa abbaa iskweerii irratti fakkeessi. Iskweerota iskweerii guddaa kana keessatti hammataman lakkoofsaan meeqa ta'an jedha. Jalqaba kan yuunitiin isaa 6 ta'e kaasna jechuudha. Akka kana goone yuunitii 6 kan ta'e kaasna. Meeqa? 1 2 3 4 5 6 yuunitii 6. Ammas karaa tokko yuunitii 6 jedhamee taanaan karaa hundasaa yuunitii 6 waan ta'eef asiinis akkasuma akka kanatti kaasna jechuudha. Yuunitii 6 asiinis yuunitii 6 ta'eera jechuudha. Amma maal goona? Erga fakkeessineen booda iskweerota iskweerii guddaa kana keessatti hammataman lakkoofsaan meeqa ta'an jedha. Iskweerota iskweerii guddaa yuunitii 6 jenneeranii dabtara abbaa dabtara herregaa isa iskweerii irratti hojjettu jechuudha kan. Kanaafiyyuu akka kanatti tokko ishee yuunitii tokko qabatti sararri tokko ishee. Kanaafiyyuu iskweerii kana keessatti hammataman lakkoofna. Iskweeriin kana keessatti hammataman meeqadha? 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 31 32 33 34 35 jechuudha. 36 ta'eera. Kanaafiyyuu yuunitii iskuweerii meeqadha jechuudha? Yuunitii iskuweerii 36dha jechuudha. Iskuweeriin kun karaa biraa kun yuunitiin isaa 6dha jedhameera taanaan asiinis 6dha. Kanaafiyyuu bal'inni iskuweerii immoo maalidha jenneerra? A jechuun eeriyaa jechuudha ingiliffasaadha. Saa iskuweeriidha jenneerra. Saan immoo meeqadha sitti? 6dha jechuudha. 6 iskuweerii ta'ee jechuudha. 6 iskuweerii jechuun immoo maal jechuudha? 6 baay'isuu 6 jechuudha. 6 baay'isuu 6 immoo meeqadha? 36dha jechuudha. Akka kanaan bal'ina iskuweerii tokko hojjechuu dandeenya jechuudha. Iskuweerii dheerinni roga isaa yuunitii tokko ta'ee fudhadhu fuula gubbaa dabtara herrega kee irratti safar jedha. Kan isin ofii hojjechuu dandeessu. Walumaa galatti barnoota keenya har'a irratti maal barannaa? Iskuweeriin tokko jira taanaan rogni iskuweerii sun karaa tokko rogni isaa nuuf kennameera taanaan fakkeenyaaf asiin seentimeetira 5 jedhamee nuuf kennameera taanaan yookiin yuunitii 5 jedhamee nuuf kennameera taanaan asiinis 5 asiinis 5 asiinis 5 jechuudha. Kana jechuun immoo karaa biraa eeriyaa yookiin bal'ina iskuweerii tokko barbaanna taanaan fakkeenyaaf yeroo reektaangilii keessatti baranne length times width jennee baranne irra. Kana jechuun dheerina baay'isuu dalgee isaa jechuudha. Asirratti iskuweerii kanarratti immoo dheerinniif dalgeen wal qixadha jechuudha. Dalgeenis 5dha waan ta'eef 5 baay'isuu 5 jenna. Length times width qubee tokko fudhannee saa jennee saa baay'isuu saa yoo jenne lamaan isaa wal fakkaataadha waan ta'eef saa baay'isuu isaan immoo saa iskuweeriidha. Akka kanatti bal'ina iskuweerii tokko hojjechuu dandeenya jechuudha. Bal'ina iskuweerii maattiin hojjechuu dandeenya? A walqixa saa iskuweerii jennaa jechuudha. Kan reektaangilii immoo A walqixa dheerina baay'isuu dalgee isaa jennee bifa kanaan gilgaala kana hojjennee xumuruu dandeenya. Chaanaalii kana hiriyoota keessaniif qooduun akkasuma sabskiraayib gochuun kutaa itti aanuun isiniif hojjennutti nu eegaa jenna. Galatooma.